Mataadha jechuudha. Fagoon deemnu dhiyeenyuma kana wallotti maaltu akka ta'e walaa yaadachiifnu. Wallotti dhiyeennoo kana maaltu akka deemaa ture yoo kan yaadatu ta'e ilmaan nafxanyaa fi ilmaan faddaltoota tana waliin loluu miti, lolchiisuu miti, ollaa isaanii jiraachuun nuuf hin barbaachisu jechuudha. Tokkoffaa lola dhiyeenya kana wallotti ta'e irratti ilmaan Oromoo ambulaansii keessaa gabbaasanii qaalanii ajjeesanii turan. Ilmaan kana obboleessa kee obboleettii kee yeroo akkasii ajjeesan mootummaan gabroonfataan Abiyyi Ahmad Abiyoot Kaasaayee walte ilmaan Oromoo dhuman kanaaf nam tokko hin hidhamne nam tokko itti gaafatama fudhamne waan sayyaaf silaa jara ta'ee harreen jaraa takka yoo duute Abiyyi Ahmad gabbee miidiyaadhaan ibsa kenna ilma haadha salee kun. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanii diinni kee guddaan obbo Diyoo, diinni kee guddaan obbo Diyoo, lammaffaan nafxanya, sadaffaan wayyaanee. Kana bareechitee beeku sirra jiraata. Ilmaan faddaltoota yookiin obbo Diyoo bakka jirtanitti ollaa keetis yoo jiraatte du'aaf cidhatti hin dhaqne. Walii galtee yoo kan hin deemne ta'e bineensa irra Tigraayitti deemee yoosu kun yeroo itti aanutti sirra yoosoo jira Oromoo. Kana ta'uuf warroota of gurmeessee deemee nutu siif beeka jedhe jalatti hiriiroo sun taane waan sirraa barbaachisu maaltu narraa eegama ani maalan gaheen koo jettee hundi keenya yookaan nuuf yaalle irratti deemne gaariidha jedhee yaada. Lola amma deemaa jiru kan faddaltoota kana yoo laalle waan koflaati. Waan hedduu nama koflisiisaati. Viidiyoo kana duubaa kana yoo argitan laaluu dandeessu. Ilmaan faddaltoota barsi koflisiisa. Ambulaansii boojjireeti yeroo jalqabaatiif lola jagnummaaf yookiin dhiirummaa yookiin gootummaa keenyaaf ambulaansii kan boojjii waraana keenya jettee. Kanatu kana wajjin kanatu biyya deebisuuf deema. Raayyaa fi maal jettu maqaa isaa lafa jarri irratti hojjetan kan yeroo jalqabaatiif lolee ambulaansii kan boojjee milishaa Amaaraati. Kana seenaa irratti jiruu jirani kana yeroo jalqabaatiif kan harree nama feetan ambulaansii boojjinee jedhanii kan koflaati. Qophiin keenya kan dhumanne kun jalqaba hanga qophii keenya biraatti walitti deebisuu sun jechuun duratti nagaa dhaabanna bakka jirtu nagaa fi jaalalli keenya sin haa ga'u yoo sin jenna yoo qophii kunis itti share subscribe like comments yaada keessan nu barreessatanii jenna. Qophiin keenya kanarraa kana fakkaata torban qophii biraatiin hanga walitti deebisuu nagaatti nu turaa sin jenna. Jaalatamuu fi kabajamoo dhageeffattootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota keenya kun qophii Michuu Show kan torbanitti yeroo hundaa isin dhiyaatudha. Nu waliin turan affeerraa keenya.